Iyyuma keef sababa maal himatta? Waan argachuuf ciniinsifattu dhabuu keefoo ragaan ati keessu maali? Yoo maal argatte waan barbaadu bira waan keessus sitti fakkaata? Ati maaliif iyyoomte? Maaliif waan barbaadus dhabde? Maaliif isa ta'uuf manaa baatu dhiistee karaa biraa irra gorte? Kana hundumaaf tarii sababiin ati keessu Waaqayyo sababa na jaalanneef maatii harka qalleeyyii keessatti na uume. Humna qarshii ittiin hojii eegalus ta'e isan eegale ittiin xumursiisuu hin qabu kanneen jedhan ta'uu malu. Kun garuu isa ati ittiin dhibaayina kee huruursitu malee tasumaa sababa isa dhugaa miti. Eeyyee matumaa kun sababa siif ta'uu hin danda'u. Dhugaan sodaa keeti. Ni sodaata. Eeyyee sodaattuu waan taateefidha. Hojii tokko jettee eegaluu irra waan iddoo ga'e waan bilchaate keessatti of arguu waan barbaadduufidha. Waaqayyo yeroo nama uume si dabalatee namoota biyya lafaa irra jiran miiliyoonaan lakkaa'aman kana hundumaa nama tokko keessatti akka arge garuu hin dagatin. Kanaaf hin sodaatin. Namni ati akka isaa ta'uuf barbaaddu hundinus gaaf tokko akka kee kana akka ture hin dagatin. Eeyyee namni ati akka isaa ta'uudhaaf hawwitu har'a maal ta'a akka abaluu osoo hin ta'e jettee innati jireenya kee keessatti isa fakkeenya godhattee adeemtu sun akkuma kee ammaa kana miira gadhee fokkisaa ati keessaa bahuudhaaf wallaansoo ittiin qabaa jirtu kana keessa akka ture hin dagatin. Maarree kanaaf sammuu keetti akka waan ta'uu barbaaddu sana ta'uu dandeessu itti himiti keessaa bahuudhaaf of qopheessi. Eeyyee of dadhabsi, daddabalii of dadhabsi. Isa kaleessa hojjette irra dafqi ofii kee of hin qusatin. Haala mijataaf bareedaa jettee of eegaa jirtu sana keessaa ba'i. Haalli mijataan ati keessa jirtu sun gufuu milkaa'ina kee akka ta'e ofitti himiti of dadhabsuudhaaf of qopheessi. Garuu yeroo kana hundumaa gootu saffisa ittiin adeemaa jirtu qofaa osoo hin taane xiyyeeffannaa guddaa kanatti laachuu qabdu karaa irra adeemaa jirtuufidhas. Karaa faallaa kaayyoo keetii irra fiiguu irra karaa kee isa sirrii irra hokkoluu filadhu. Wanti mijataanis hin jiru. Gonkumaa wanti mijataan hin jiru. Situ mijeeffatee hojjeta. Kun anaaf yeroo gaarii miti jettee ofii kee of hin guyyumsin. Haala fokkisaaf gadhee jettee yaaddu sana keessaa bahuudhaaf haala kee irratti haala mijeeffadhuuti hojii eegali. Hin dogoggorin. Eenyu iyyuu jireenya kee salphisuudhaaf kan hojjetu hin jiru. Biyyi lafa ati irra jiraachaa jirtu kunis dhukkuba sii fiixatee irree dinagdee isaa jabeeffachuu gaafa barbaadu daawwaan argadhe jedhee gowwoota of dagatanii jiraatan taabjeessaa akka jiraatus hin dagatin. Kanaafuu humni iddoo kaayyoo keessa geessisu suma keessa qofaa akka jiru ofitti himi hojiitti seeni. Karaa kees bulchiinsa dhugaan geggeessi. Yoos uumaan kee hojii harka keetii wal siif qixxeessa si eebbisas. Isa hojjetteef hojii kee wal siif qixxaate sana nyaachuu dandeessa. Ati nama ta'uu barbaadu sana ta'uu ni dandeessa. Dhaabbata gurguddaa abjootti sana dhaabuu ni dandeessa. Harka qalleeyyii osoo qarshii qabaadhee baay'ee gargaaruun hin fedha jettee sammuu kee keessa tarreessitee keessa jirtu sanas gargaaruu ni dandeessa. Eeyyee na amani gochuu ni dandeessa. Ati gaafa uumamte nama deeggaruudhaaf, nama tumsuudhaaf, namaaf waan gaarii gochuudhaaf uumamte. Maaliif akka amma kana akka taate ni beekta, ni dhiboofta, ni sodaata, ni rifatta. Tokko jettee hojii eegaluu ni naata. Haala jirtu hundumaa keessaa ba'i of dadhabsi hojii eegali gaafas uumaan kee hojii kee siif milkeessa. Ati waan ta'uu barbaaddu sana ta'uu ni dandeessa. Garuu tokko jettee hojii eegaluuf gaafa hamilee horattu.